inni kun hafe taatu mee daabboo edallee akkas jechuu jira. Dubbiin abbaa boodaa hiyyee jechuudha. Qoy bakka namuu dubbatuu hin danda'u. Haqiin sii kanne muutara kaafadhu biroo kiyya. Haqiin muutara kaafadhu. Okay, dhageeffadhu gaa. Dhageeffadhu. Daqiiqaa 5 caalaa yoo dhaabbate maallaqa sa'aatiitti maka guyyaa dhaba dhageeffadhu. Biyya baanan sanitti wal fuudhanii miciyyoon ijoollee Harargeetii miti. Eega dhuftee nu warra darbira galu jirti. Waasii galuu qabu. Dhalaan teenyaas hin jirtu biyya Libaanos immoo biyya Bahreeni san. Achitti wal fuudhanii inni mana hidhaa ture isin biyya galtee inni biyya galee isi biyya kana ergee as dhuftee tapha afaan Arabaa beektu baatee as nu bira turte biyya kanatti. Asirraa illee maallaqa wal nyaachisaa turanii dhiyeenya inni jaartis qaba ilmaanis qaba isin inaafaan katamataan zoore namatti ergitee nama janajjansiiftee waan fedhan wal goraa turan. Haasawni isaanii asitti gizee haasawamu dhoksatti haasawami malee haasawa ol bahanii akkasumatti haasawanii miti. Haasawa yoo fuudhanii ammaan tana inni asirratti bee isin asirratti haasawti Oromoon screenshot gootee maqaa wal balleessan siigalee haasawa kana dhoksatti haasawamu ture inni dheengadda riyaa dhufe ture baatii takka dura achirratti halkan takka haasawamee ture ganduma keenya kanatti. Inni kunoo hin haasawamne ani riyaatitti waa'ee isin dubbanne isin hin beeku yoo jee mirga qaba miidiyaa irratti abbaan fedhe waan jechuun mirga qaba. Kanaaf wal fuudhanii turanii ammoo michoon dadarii miti. Ijoollee Arsiiti. Wal deebisa haasawsiisaa feetan nu bira galti malee. Maallaqa mana hidhaatti wal nyaatanii fi viidiyoo wal waraabanii fi kana haasoo turan. Haasawni isaanii safuu qaba. Haasawoo nama qaanfachiisu qaba walirra isaan lamaan. Akkasii abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a akka fedhatti eeggachuu danda'a ani kan irraa beeku kana. Wanni wal haasawan geelota isiitti ergitee waan isin jaartii qabuuf. Wallaahi nin goolabaa. Geelota isii janajjansiisu turte. Haasawuun dhumataa jira sakalin ta'e wallaahi nin goolabaa fuudhee jira Hamzaan qofa nu jedhu. Fedhanni haa malee taaftaa wal godhan biyya sanitti ammaaliif beeka? Wal beekan wallaahi wajji haasa'uu turan. Wajji haasa'uu turan. An akka isin isa janajjantu akka isin isaa wajji haasa'uu turraa beeka wallaahi. Okay. Alright, qoy Hamzaa sii kanna. Fixannee jira asirraa. Ustaz Hamza. Obboleessa kiyya haqilee muitii rakas rabbi sodaadhu obboleessa kiyya. Rabbi sodaadhu dirree qiyaamaa jira ta'eef duniyaa jira ta'eef gubbaa jira ta'eef namni biraa haqilee kaafadhu. Haqilee muutiraa kaafadhu. Haqilee. Wallaahi arra waan ajaa'ibaa fitti eegale bakka hojii jira hayyee kaafadhe. Kaafadhe hayyee kaafadhe. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Hayyee wa alaikum salaam. Nagaa obboleessa kiyya. Niin dhagayaa dafii dubbadhu. Taragaaga. Tasgabbayitu. Nagaa. Wal viidiyoo sii banuu hayyee nagaya. Viidiyoos badee. Hojii kiyya isa agarsiisu malee fuula kiyyaa miti ana haqileedha. Hayyee. Yaala fuula kee erguun qaba. Yaa akhi hayyee takka dhageeffadhaa jiran takka dhageeffadhaa ibsa naani ani wani irraa beeku dhageeffadhu waa'ee fuulaa miti dhageeffadhu ibsa dhageeffadhu abbaa manaatiin ibsa maayikii qabi anaddi waan inni jechuu deemu naatu ibsaa fi ati dhageeffadhu sheekha ustaaza dhageeffadhu eenyugaa. Maofii afoo kaayeeti rabbi na zulmiidhaan shirkii onnaa nama waan islaamummaa keessaa na baasee rabbi addunyaa kanarraa naa fudhatu jedhee nama islaama ta'eetiin akkasi kakatu. Xiqqeessineetiin nama taranyaa yeroo ammaa islaamaa miti nama guddaa hadiisa tokkodha ol fuuneetiin maqaa isaa waan hin taane yeroo nama balleessinuu fi maqaa yeroo waan adda addaan tuynu wallaahi sinin jedha hanga feete maa hin taane haadha ofiillee maa hin taane jechuu dhugaas ta'e haadhaaf kabajaa hundinuu ni qabna bakkeen haadhaaf kenname bakkee guddaadha garuu haqa irra dhaabbachuun san islaamummaa fi haqaaf wannaa walitti dhufe hin jiru. Islaamummaan awwalan sani jedha. Yeroo kanaa miti yeroo keenyaa iyyuu miti sahaabban wannaa haadha ofii kabaji jedha malee islaamummaa ofii wannaan jedhe. Islaamummaan haadha akka kabajjiru dhugaa akka kabajjiru nama islaamummaa afoo kaa'e immoo arganii jira. Kanaafiyyuu wallaahi guutuun namni wallaahi billaahi jedhee kakate namni maqamasan hin kakateeyyuu jechuudha. Karamadaana guyyaa 30 soomeetiin shawwaaliin keessa jiruun watakka achi barree biran dabartu.
nama haqa qajeela haqa gisee afoo kaayetiin fiddaniitiin waan hin taane nama dubbima ho'isuu fi haasa ho'isuuf olii gadi hin deemu hin dhageeffatina. Awwalan muslimummaa fi afoo kaayee jira. Lubbuu ofii afoo kaayee. Kana caala maal dhagoo feetan. Jaarsummaan illee bar hanga qabdii hanga dhagaan ani baay'ee illee as keessan ture. Xiqqoo dhagaan illee baay'ee bal'isanii yaadan. Islaamummaa waliin garuu walitti dorgommii walitti hin fidan. Kanaafiyyuu san bira cuftaniyyuu dubbiin san bira dhumatti. Yoo isiin qajeela wanna dubbattu kana qajeela yoo isin afoo fiddeetiin kana ka jettu yeroo ammaa iskiriinshaatii fi wanna jedhaniitiin evidensii yoo hin finne namni tokko hin dheeressu. Dubbii kana adda hiikeetiin as biratti bara ololumatu deemaa jira. Wama wal balleessu deemaa jira. Waliin xiqqeessin. Namni tokko ani masjiida keessatti mana suuqii qaba. Ibsaayyee ni beekta. Namni na arge maal naan jara si fakkaata. Sheeka yeroo naan jaan sheekummaa ana naan bakka hoo jedha. Maaliif yoo jette nama hunda yoo sheeka jettu namatti aanullee kama daranyama kana sheeka jetteetuma akkuma jookii goota. Yeroo kana maal godhaa jira. Sheekota quraana qaraatee hadiisa beekteetiin kabajaa bakkee guddaa qabdu jara illee darajaa keenya gabbuusneetiin nuun qixa jara wallaan. Sheekummaan illee bakkee qabdi. Kanaafi wal kabajaatiin haa deemnu. Walii qusataatiin warroota aalimoota ta'in kan nu keessa beektu waan gaarii islaamummaa dabarsitu kan kabajaa walitti honnaa jennu. Wanni kun dhumatee jiran natti fakkaata. Islaamummaadhaan walitti honnaan jedhina. Ibsaayee wallaahi waan fedha abbaan fedhaa. Rakkoon qabu jedhuma alaaltu laayivii irratti gubiidii fi malee. Kana koppiliin godhaa uummata koo. Naannoo sana jiran akkamitti argachuun danda'a? Amma sana irratti hojjetu. Dabaree Kan nan barbaade. Ijoolleen Joordaan jiran akkamitti dhabaman. mube waan furmaata qabu mee dubbannaati. Mee akkam dabareedhaan dubbannaa mee akkam wayyame furmaanni maal inni jettu akkam jettu nama biyya san keessa jiru. An furmaanni isaa akki ta'uu qabu tokkoffaa ijoollee Joordaan jedhaati. Ijoollee Joordaan nu barbaada. Ganni dhabuun ana Joordaan jetteetti qoy. Ijoolleen Joordaan torba barreessa. Ijoollee Joordaan kortaa ol jedhee galchaan jira kun. Hiikii kanas galchi. Hiikis galchi. Oromiyaa abbaa biyyaatti galchi. Warri Joordaan hin barreeffatina. Please. Qoy sababni maal inni isheen kan irraa baate? Ati eessa jirta? Joordaan hin jirta obboleetti? Bira. Wabi. Ani Joordaanan jira. Okay. Joordaanan jira. Maatii keetitti tarii bilbilteetoo amma biyya san keessatti lakkoofsi yoo sii kenname lakkoofsa sanaan lokeeshinii argattee dhaquun hin danda'amu. Ayinan jedha garuu biraankiyoo singootoo. Biraankiyoo singootoo hoomta. Biraankii miti ani achin ture gasti irran ture wanni biraankii jedhu jiru dubbii lafa. Walinni nuka wallahi walinni nuka wallahi natin ninne biraankii waan taane. akkasii irratti Wala kalana seenaa wala kalana seenaa. Yoo wala kala qabaa. Sababa amma Israa'el yoo waan naannoo irra jirtuuf homaata akka waan hin taaneef garuu bombiin bu'ee jira. Sababa kanarratti omtu takka hin taane garuu naannoo cinqii irra jiran asitti Joordaan ijoolleen Geeftii kuma qabdaan agaadaa ganniin haasaadhii sala. Booddee yoo si biifte jiraatte. ani jara kiyyatti ani jara kiyyatti nan kenna boota ishiin jirtuun barbaachisan. Baankii miti kun dhibbaa dhibbatti. Baankii madaami kutitti nan kenna. Yoo isheen biraankii siin goote dhagaa. Nama dhibbisa bara. Daan dhagaye ani ergalaa hoo xiqqaate sa'aatii walakkaadhaa darbee aga sa'aatii daqiiqaa 40 sammuun koo na dhukkubaa jiraan dadhabee hojiirraa dadhabee tanaan dhufee gasti irraanaa jechaatoo jiru gizee lama iyyite iyyuun ishii immoo iyya akka salphaatti mitiin kurrifatte akka nama waa irra qaqqabeetitti gizee lammataa hin hudhamte sirumaayyuu achi booda barriin bu'aa jedhee akka meeshaa wayii kukkufuuf tatta'ee achi booda waan isaa giraana gabba'e. Innaa ijoolleenis oduma akkas jedhanuu itti dawwalanii irraa baasanii anis kara keessatti itti dawwale hin kaastu. Achi booda deebi'uu dadhabdee liivirra hoggaa jirtu garuu sagalee ishiin dhageenye sagalee waan hafuurri addaan citee tokko kan dhageenyu jechuudha. Bilbilli hin cufam liivirraa hin baane turtee baate haga daqiiqaa 20. Piraankii miti wanni piraankiidha jedhu hin jiru obboleettiitiyya. Piraankiin akkasii maa hin jiru addunyaarraa. Kanuma waan koo dhiisi please irra deddeebiin namni akkas yaati dhiisaa. Okay. Assalamualaikum.
Niiti Waalaikum kottiin assalam. kenna. Amma akkasiin Garuu seenaa namni police tokko qofti taasaa. Mube bilbila ammas jala barraa'aa tureeti bilbilee ture nama. Abashaawitiin irraa kaasee tasaastaa ilaaluun. Yesu'a kutura አይደለም tasaastaa ilaaluun. As jala koomentii gala. Bilbila ganni irratti moo? Ani maalan jedhe sittiin dubbanne. Bilbila ammas jala koomentii gala. Meemee bilbila ganni barreessaa irra deebi'aati meemee. Nyaata Fida. Ilmaan kurcii jechuudha. Jara taanaan amma gadi baana kaasitti walitti gadi haadha. Ibsaa dhabuun kanaa biraati. nyaatamte bakka. Mube anu. Mubaarak qasti. Naa kenna lakkoofsasi. Naa himaa lakkoofsa Oromoo hundatti dubbadha. Nutti maa duwwaa. Niiti kootti kennu. Lakkoofsa isii naa himaa. Lakkoofsa ganni naa himaa. Lakkoofsa ishii barreessaa lakkoofsa ishii. Su. Lakkoofsa ishee ta'uu Kurcii. Ni jaatamii shanii kan ammas jala barraa'aa ture bilbile. Wayyee. Liivirra osoo jirtuuti. Tu liivirra kuftee jedhani. Waan ukkaanfamte fakkaata. Koomentii irratti barreeffamaa lakkoofsi. Dawwalaaree tigistii wal. Lakkoofsa dhummisii jaatamii shanii barreessaa turan isarra waggaa bilbilu abashaadha kakaasa. Mee barreessaa mee naa barreessaan tokko dhiifamaa wajjin. Intinaatti sheer godhime Mubaarak. Boonaa baalee lakkoofsa ni beeka. Boonaa baalee. Okay, boonaa baaleetti akkanan jettuu reera. Lakkoofsa sisirriin argadhaa jechuudha. Tigisti irratti sheer godhi ni beekti ishiinis. No boonaa baalee jimbaa horsiku boonaa baaleetti beeka. Ishi. Mee koppiliin sheer godha guys. Manni kunkiin narratti waan mingi bidanii naan sana irraa ba'e dubbachuun barbaadu kana ta'e sana ta'e. Koppiliin kennu godhamte. Jeneraal Dubeellee barreessaara. Jeneraal Dubee qabaachuu danda'a firrii. Mube waan sana akkam goota beektaa? Jeneraal Dubee galchaame. Hoggoonni sun akkas godhee si cinqe. Jeneraal Dubee naa barreesseera qalas argadheera dhiisaa. Duwwaa. Mee hundi keenya hin dawwallu gaa duwwaa 9 6 Yaa Rabbi. Ganni Oromoo na baase. Cufaadha. Warri sila bilbileetta meemee bilbilaa laalaa isuma eenyuun bilbileera naan jennu raddiin akkana jedhaa mee dawwali. بناء على طلب المشترك جميع المكالمات الواردة للرقم المطلوب Asxaa Mubaarak. Amma isaan jalqaba namni tokko irratti bilbilee naan hin cufu sirkiisan. Siimii Kan sii ta'uu dhibbaan dhibbatta manaa. Kan sii ta'uu dhibbaan dhibbatta manaa. استخدامكم شبكة زين Dhibbaan dhibbatti maaliif ganni Oromoo naa baase. جميع المكالمات الواردة للرقم المطلوب موقوفة حاليا. موقوف. Upon customer's request, all calls to the mobile number you dialed are Cufaadha. currently barred. Mube kaanitti bilbileen dalagaa isa dhumni isaa jaatamii shaniiti. Ilkiin ishee dhagaa jechuudha mana ayyaantutitti gizee lama liivirra joon jettee turte jechuudha. Dhufteedhaan uummanni ammallee gizee lama itti ergeen ture ani modeetara waan qabuuf itti Qoyyaa. Dubaay moo isiin eesseerti kan Dubaay qaabaartu amma. Joordaan jirtu. Dubaay irraa gizee shanaa dawwalameera kunoo amma. Mubeetti dawwalaa jennaan tarii namni sitti dawwaluun oolu sagalee akka taatuufi. Qoy Dubaay irraa shanaa dawwalanii kaanii isan deebisaara. Dubaay isin dawwalaartan kun inni isin barreessaarta 65 hundee. Dubaay hin jirtu. Obsiin tuntami obsii galchijaa jiranii. Halo. Naa bilbiltee turte amma. Ayyee maaltu jira? Gaalamti? Ayyee galas dhimma ganni tokko iyyuu barbaadaa jirra galas yeroo biraan wal ta'uu kana manaa bilbili. Dubaay miti Joordaan. Aboo wal geenye nama kuma 100 ta'e waa tokko furmaata kaa'uu hin danda'amu. Ijoolleen Joordaan jirtan namni mana jaazaa qoy. Ilaa Joordaanii. Namni mana jaazaa gannii beeku jira. Ganni mana jaazaa beetti moo qabdi moo? 65 Joordaan 62 kaa 962 kaa laa kunoo kan yuuzeriin barreessan ilaali 52 dhumisa. Billi si hidhaa jira jedhaartu kunoo xiyyaa kaa gayyatti dawwalaa jirtan hidhaa jira bilbilli si. Walla keenya dhiifamaa wajjin walla keenya akkatti namni hin barbaadamu. Ijoolleen Joordaan jirtan namni mana hojii si geettanu jirtu. Obsi dhiifama. Nootis godheera. Mube. Namni Joordaanitti mucaa kana mana jaazaasi yookiin mana hojii si beeku jira. Abaluun abaluu galchinaan jedha. Mana hojii si yookiin mana jaazaasi kanuma malaan nan barbaadu. Galaaneen Joordaan jirti. Galaaneen beektu ati. 96 52 kun immoo maa inni. Qoy.
ganni yeroo 96 52 sirriidha 7 sirriidha isumatti bilbilee kee furmaanni jiru jechuudha ummata keenya mee dubbadhaa baqqaama yoo namni mana sii beeku hin jirre yoo namni mana jaalalaa sii beeku hin jirre maal barbaadaa jirra dhagahaa wal dhageessaa dhuma miti wallahi waan ana soda beera yaa rabbi na dawala maal ammasi halo warana dabarsine qollofne yosin pranki waan kana gootan haasoo kanaan bayno lubbuurraan barbaadu tiran tigisti bilbilan qaba dabooluttiin jira yaa jarana nama qilleetaamee akkanaa miti mucaan kun nama qilleetaamee akkanaa miti ganni nama ummata akka ummanni jaallatu beetti prankiin akkanaan jiru keessa amma warreen kanaan walii gad deddeemamu eegale waan akkasii please mention hin godhina. Daangi makkalee firaqaata barreessaa nama obsii jedhamu bira jira jettee jirti galchaadhaa jira barmubee maaliif isiin galchine? Keessa jirti obsiin keessa jirti bara hin dubbattu. Obsii kunoo galteetti. Ooyi amma mana ayyuutitti waliin turre ganni jechuudha wanni ishii mudatee akka sagalee ukkaabsaa wayiiti jechuudha. Bakka tokko turre liifarra jechuudha asaati. Micayyoon piraankii miti warri piraankiidha jettanii akka ukkaabsu. Mee ati irra deebite si jala jira giiftii kosirraa dhagaarraa dhiisi waan kana. Waan haasoftu qofaa. Anaa miti ana akkas jedhe. Micayyoon hin jedhinii jedhee asuma anu akkana jedhee warra akkanaan jedhinaa galas bakkuma kanaan kaasina. Maqaa sana dhinaa. Eeshi. Eshi. Xumuradhu haasaa kee.